hanguma isaatti jechuudha. Hanguma guyyaan sun ga'utti hanguma guyyaan xiiqiin guyyaa haqaan sun hanga geessutti mee gosa akka Taayyee Danda'aa kana mee ilaaluudhuma jibbine nyaata nu cufe. Sitti ituu Taayyee Danda'aan filatamee jechuudhaan dhaqee aangoo qabatee ani Itoophiyummaa nan gadhiisan jedhan Itoophiyaa miti. Eertiraan ta'a. Qaanyi. Mee jedhu deeggartootuma Jawaariin kana ilaalame, deeggartootuma Abiyyiin kana ilaalame. Mee deeggartoota Dr. Abiy kana ilaalame. Mee ilaala deeggartoota isaa. Isa horii eeguu, isa magaajaa, isa tiksee, isa gowwaa waa tokko hin beekne, hayawaana, sabboonummaan qabu, ilmoo namummaan qabu, zaatiin qabu, malkiin qabu. Wanti inni dubbatu namatti hin tolu. Fuulli isaa namatti hin tolu. An deeggaraadhuma Abiy wazii qabu tokko wayi. Mee deeggartoota Jawaar Mohaammed ilaalame. Mee deeggartoota Dr. Tsaggaayee, mee deeggartoota Yaayaa Bashir, mee deeggartoota Maraaraa Guddinaa. Mee ilaalame. Fuulli jaraa dubbatan namatti tolu. Ilaalan namatti tolu. Wanti hundi zaatiin jaraa, nuurri jaraa, aasaan jaraa. Mee Dr. Abiy jechuudhaaf namuma nabsii qabu jechuudhaaf isaaf falmu tokkitti naaf fidame. Namuma nabsii qabu, nabsii yeroo nuti jedhu namuma ilaallan namatti tolu, haasaan isaa namatti tolu, yaanni isaa bilchaata ta'e. Mee nama gaarii mee fidame. Akka jiruu deeggaraan Abiy magaajaa kan garaa ruurrii gaggabaabaa fungaa fufukkisa. Gaaraan godhan ilaale akka jiru kaadirootas maa waliin oolla. Maa boolee Mikaa'el walumaan oolla waan laalan kaadiroota. Akka jiruun ruurrii garaan jechuudhaan isa callumeedhee jechuudhaan taa'ee akka axxaree nyaatu. Garaa isaa callumeedhee nyaataa hin dhugaa garaan isaa akkana beera hin hojjetu akka namaan socho'u ispoortiin hojjetu waan tokko ilaallaanuu namatti hin tolu. Kaadiroonni jechuudhaan kolfaa oollanaaf Shamsaddiin achi teenya ilaale maamme kaadiree ilaale Shamsaddiin lasii gada kaadiree. Akka jiru ruurrii akka rimaa jechuudhaan yookaan akka ulfa wayii jeessa galii wallaahi dhiirri isaa durbisa. Magaajaa fuulli akkasii ta'e daddabaa wayii. Hey! Hawuzi billahi mishtan. Kaadiroota sitti ilaalaa oolu. Jara qaxaarii waan nuti hin beekne itti fakkaata. Eessa galu, eessa bulu, maal nyaatu, maal dhugu tokkoon bakka jarri oolan, bakka jarri barsa, bakka jarri ciisan nu istiraatejii fixnee jirra. Maaliif guyyaa wayiitiif nu fayyada? Maaliif isa jedhu nuuf dhiisa? Maal daddabaan abaaramaa akka jiruun deeggaraansa ammoo akka jiruun abaaramaa. Arrabni jara. Yaa akhi an tokkoffaa rabbiin sodaadha. Lammaffaa hoogganaa paartiiti. Sadaffaa uummanni Oromoo waan guddaan irraa eega. Arfaffaa kaayyoon koo galmi koo asii miti. Nama taraa waliin gaddeebee gosa akka Taayyee Danda'aa waliin jechuudhaan haasa'uu miti. Sini galee an Taayyee Danda'aa waliin haasa'uun anaaf qaanyidha. Oromoodhaaf qaanyi maaliif Oromoon bakka guddaatti na eega. Sini galee uummata Oromoon kun wanti inni irraa eegu uummata Oromoo kana ceesisuu bakka guddaa ga'uu uummata kanaaf milkeessuu ifa ta'uu ofii jechuudhaan sini galee ofii kooti du'ee yookaan immoo ofii kooti dildila ta'e ennaan uummanni Oromoo dhufee narra rajjatee akka inni darbu kana eega uummanni Oromoo narraa. Sini galee jara daddabaa jechuudhaan jara daddabaa fuulli jaraa dabaa. Miilli jaraa bakka jadaba, iji jaraa daba. Ilaala namatti ta'uuzu billahi minash shaytaan innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maal kanatti rabbiin maal roobootti maal kalqe jedheen. Anal tokko gosa akka Taayyee Danda'aan jiraachuun goobana daachee na yaadachiisa. Taayyee Danda'aa kana yeroo ilaalu gosa akka Hangaasaa kana yeroo ilaalu jarri kanaan dura Oromoon Oromoo irratti akkas godhee minaamin jara garaan bultoota. Jara daba, jara jallata, dajjaal, munaafiq, oshteen jedhanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jara fuula lama qaban, fuula lama nama qabu beektu, gosa akka abaaramaa jara akkana. Abaaramaa isinitti immoo jarri kun jechuudhaan cuunfamtee ila Taayyee Danda'aa tokko jedhe, Hangaasaa lama jedhe.
kaabbutaa sadii jedhe kaadiroota jara horii eeganu jechuudhaan baddaarra jara gaala eeganu horii eeganu tiksee eeganu jarri kun walitti cuunfamtee hojii maammeen hojjete dhiisaan waa'ee koo himachuu miti cuunfamtee itu bakka tokkotti dhufte anguyyaa lama laayivii irratti tun hojjedhe gabaarraa nan galchaan sooshaal miidiyaarraa nan galchaan feesbuuk irraa dakkan godhanan garuu maal godha bootaa koo miti isini galee efee koo miti darajaa koo miti jirre maaliif of gadi buusuun fedhu ummanni kun sabni kun waan guddaan irraa eega bakka guddaan irraa eega malee jara akka dartii akkanaa astakfirullahi la'aziim hamlee cabsuudhaan jedhi miila cabsuudhaan jedhi mataa cabsuudhaan karaa jarri barbaadaniin miiliyoon% aan simboonsaa Oromoo garuu maal godha ummanni kun waan guddaan irraa eega gadi bu'uu kun fedhan mee taayee danda'a kana ilaalame rabbeedhate 0-0 mee ilaala daawuzi billaahi ma maqaanu nyaate yaa Oromoo maqaanu nyaate way wayyo yaa Oromoo carraake wayyo yaa Oromoo hegereeke subhaanaka rabbi subhaana way mee barreeffama isaa akka taayee danda'aa ta'een mee barreeffama isaa dubbisa Giraazmaach amma taayee danda'a dubbisaa barreeffamicha gaa taayee danda'an afaaniin ibsaa silaan danda'u dubbachuu Giraazmaach girrisaa gurmuu baas hadha galgala akkas jedhe himmat naay ni jedhe maal rabbii sitti qabee Oromoo maal carraan Oromoo mee jara nama arrabsan kana mee ilaala piroofaayilii jaraa galaati seenaati ilaala isa fuulli battee afaansa uruunsa wallahi subhaanaka rabbi ila uruunsaas gala afaansa ballinni sala afaani isaa jedhan ballinni afaansaas gala kudo miilli baggajja sidi gade waan akkirichuudhaan rabbiin akkana bitaaf mirga godhee kalqe jarri dhiiraa gaggabaabinni jara garaan jara ruurri auzu billahi daal kifti mee seenaa lalame naman fakkaatanu waan nyaatanii bulanu fakkaatanu jara kanaan Oromoodhaan jennu jara kana utuma jarri Oromoo taane Oromummaan irraafuunaan sin jedhee inti Giraazmaach girrisaa gurmuu baas la ilaha illallah baal kidin jedhee tish ituma sin Oromoo taatanii ana Oromummaa sin irraafuudha Oromummaan sin irraafuudha maaliif isin ilaalan namatti hin tolle maaliif wanti isin hojjettan namni kun amma daddabaa ta'es dabaas rabbi kalqe rakkoon qabu dabummaa isaatti miti ila fuulli isaa namatti hin tolu miilli isaa namatti hin tolu garaan isaa namatti tolu hayyee mootuu miskiina ta'e immoo jechuudhaan rakkina qabu rabbuma kalqaa rabbiiti jennee immoo akka nu hin taqabballeef immoo wanti nu gubu maa hin beektu wanti nu gubu amalan qabu namni ko kana hunda rabbiin dhabsiisee mootuu amala qabaatan bareedduudha amaluma isaatiin hojjetta haala isaatiin jaallatta sigile wanti nama ajaa'ibu kana rabbiin akkana godhee kalqee isaa immoo maraara guddina arrabsa mee ilaalame mee hangaasaa Ibraahiimiin callume ilaalame ila waan akkanaa wayii rabbiin kalqe qashe nu dubbachuu wallaalle yoo arrabaan dhuftanis yoo giidoon dhuftanis yoo istiraateejiin dhuftanis yeroo karaa barbaaddan an taayee danda'an ana fuulduree akka dhiiraan dhaabbatu Oromoo taayee danda'an inni surree uffatee gaafa fuulduree koo dhaabbate anu fana jeesa summa wallahi afaaniin sooma qabeen jiraan tish qashe garuu maal godha waa hundayyuu hin beeknamnu giidoon dhuftu hojiin dhuftu arrabaan dhuftu dhukkee irra kaasuun hamlee wal tuquun dhuftu karaa barbaandeeniin isin ficcisiif namnu garuu isinii waliin gad deebinee waa dubbachuu nuuf qaanyedha du'a
baandaa jedha wayyaanee inni na dhibee mana kulfisiisee wayyaaneedha. Jawaar wayyaanee irraa birrii fuudhe, Yaayaan wayyaanee irraa birrii fuudhe, Baqqaleen wayyaanee irraa birrii fuudhe. Ha Abiyyi wayyaanee miti? Xuuxxoo wayyaaneetiin kan guddate eenyunni? Abiyyi. Xuuxxoo wayyaaneetiin kan guddate eenyunni? Obbidiyoodha. Obbidiyoodhaan Oromoon hoogganamu qaanyeedha. Ittan dabala. Oromoon obbidiyoodhaan hoogganamuun obbidiyoo jalatti buluun qaanyiidha nuuf du'a. Oromoon dhabama taati malee obbidiyoon nun bulchitu. Oromoon miileenni 77 guutuun of fannifti, of gubdi. Ituma sin fixuu dadhabdanii. Oromoon tokko tokkoon baarii keessa galtee dhumti malee abaddaan obbidiyoon nun bulchitu. Abaddaan. Taayee danda'an Oromoo bulchuumo utuu Jawaar jiru. Taayee danda'an nu bulchuumo utuu Tsaggaayee Araarsaan jiru. Taayee danda'an nu bulchuumo utuu Jeneraal Kamal jiru. Taayee danda'an nu bulchuumo utuu Pireezidaanti Maameen jiru. Taayee danda'an nu bulchuumo utuu Baqqalee Garbaan jiru. Taayee danda'an nu bulchuumo osoo Maraaraa Guddinaan jiru. Abaddaan. Meeshaa miti. Taankii ila uummanni Oromoo miilee 70 akkanatti sallafame madfiidhaan gaaziidhaan maaliin huutanii waa hundaan sibaagoo finyoodhaan fixxanii dakkaa gootanii ibidda jahannamaa keessa gala malee obbidiyoon nun bulchaa badan. Maaliif qaanyiidha isiniin bulu? Maaliif beekumsa qabdanu? Maaliif uummatan jaalatanu? Maaliif hoogganuus hin beektanu? Ergamuu malee erguu hin beektanu.